بقربين سنة قلت الحمد لله ربي ولدت نديمسي رمضان كريم ولدت أمانتا مسلمة هندوما كيسانو بقيتين السنجاء بقيتين نوكاء أسمان مو منا مالي في بيورماتي تديبتا مننك أبدو ورجتني موتيو هندج على فيادا فيان كبا isinin jechuu barbaada akkami warroonni biyyoota arabaa keessa jirtan biyyoota keessa jirtan hundi keessaniyyuu bagattiin nu ga'e isinin jechuu barbaada maali biyya ormaa deemtaa maal sitti gadee warri jettan immoo wata kunatti hin banne akkuma nama kamii deema jedhee yaada akkasii yaadee takka yaane jechuun isin akkasumas assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh jirtu أكم ناقة كيساني فيا كيساني سنجة رمضان كريم كل عام انتو بخير بقيتين سجى بقيتين نوجا بقيتين سنجة أكسي سنجة شو بربادا سنرات عاسي وتفتون كي يمونا مالي في جنك أمتا مالي بوتا مالي بينا مالي ديبتا مالك مال وازد الحمد لله من دجالا فيا لا فيا كباتو لا نمني فيا كبو واحد ورقا نمني qabeenya qabaate fi miti namni gaafa dalagatu namni gaafa biyya nama deema biyya keessa kan qabus kan qabnes deema biyya amma kalma qabu deema kabba warra qabu deema kaadha fabbaa qabu deema ka baqan jira matera akkas jechuudha inni guddaani maaliif akka deemu beekuudha malee waa qabaate fi miti biyya keessatti okay biyya keessattis gaafa daladu biyya ormaatittis gaafa daladu dalaguun hundumtuu tokkuma hunduma harka keenya kan dalaga waan ta'eef yaada marra badaadha inshallah gaafii keessan akkasii waa qabaate biyya keessatti waa dhabde biyya keessan deemtu waan ayna education barbaada alhamdulillah rabbil alamin injala rabbiin wanna yaadde sangalmaa sii ga'uudha kalmaan keetti gaafasan waantuyyuu baqa wantoonni keessa keenya keessa jiru wantoonni si yaani jechuun keessa keenyatti si waa hedduu si yaadachiisee miira biraasitti dhagamsiisu kan ta'u xiqqoo biyya tokko keessa gaafa bubbuutu yookiin biyya kee keessa amma yeroo turaasan rakkoon qabu sayo ji alama je sadi bubbulanii deeman mitiire boqonnaa gaafa dhuftan gaafa amma akkuma duraanii sanitti biyya kee keessa turtee waggaa tokko fay waggaa lama akkas waggaa sadi ijoolleen turan tokko mirr jedhanii amma deeman tokko immoo qalbiin isaa sun biyya namaa san deemuuf isan taatu akka fakkeenya kiyyaatti nama garuu yaada deemsa odoo keessi kiyya nan gammadu itti gammadeen beeku maa bakka yeroo hundumaayyuu deemu yaada jedhu san ilaalcha akkasii qaba ilaalcha akkasii garuu waan san otoo hojjedhu deemsa irratti itti gammachuun qabu soo bulleen haraama jiinis ramadaan alaa kulli haala rabbi haalaafisu jenna yoo didamee kaansil goona yoo didamee deemna bakka rabbiin maalaafisu hunduma caalaa isiniin jechuun barbaada ijoolleen tokko koomentiin keessan gaafa laalu tokko deemee tokko irra guddinni deemsa irratti xiyyeeffattu deemii dalagadhu mana yaada akkasiiti yaanni keessan baay'ee bareedaadha baay'ee galatooma isiniin jechuun barbaada inshallah nallee rabbiin keenna laafisu isiniin jechuun barbaada miira biraa kanatti dhagameef imootuyyuu bakka haaluma xiqqoos keessa bubbuleef jira miti kanumaaf malee miira biraan jiru isiniin jechuun barbaada fayyaan nu haa kennu fayyaadha akkasii inshallah waan hunduma keessattuu namni yoo fayyaa qabaattee yoo kaayoo qabaattee yoo karoora qabaattee waa akkasitti hundumtuu rabbiin nu halaafisu isiniin jechuun barbaada inshallah kaanii soota keessa wantoota jiru hundumaa isinii ibsa yoon deemes yoon taa'es baqaan jiraa miti sayaanni kee garuu akkasuma akkasii isiniin jechuu barbaada maal fakkaata ramadaanni nu bira baay'ee bareedudha alhamdulillah amma namoonni tokko ijoollee keenya irratti hedduu akka isinitti ulfaata hojiin ni baay'ata mana rawaa hedduu ulfaata amma sa'a kanarratti inni ulfaata ni beeyna rabbi isinii laafisuun isiniin jechuun barbaada kanatti haasuudhaani haalli biyya keessaa maaliif kan deemamu kan jedhamu ka sanarratti mootuyyuu amma namni tokko gaafa deemu maal isin fakkaata tokko
ulagala isasan kayo dura eegaliyoon xumuranii illee rakkisaadha. Adamma gaafa biyyaa baatu waa hedduu karoorfattee baata. Karoorri kee suni injetta malee biyya namaa kana gaafa teessu injetta malee waan hojjete san xumuratee galu jira. Yeroo achi baate mootuyyuu yaadni sun sarkaa bittinnaa'ee gara maatiitiin ta'ii gara biraatiin ta'ii jechuudha. Hedduu sarkaa fashalaa yaadichi sun baqa nama muraasa fakkeenyaaf namni muraasni sun nama akkamitti jabaatee ciniinnatee maatirrallee fagaatee baqan jira miti nama akkasittu galmaan ga'a. Nama akkasitti dhugaan isin jedha waa'in argeetu jira jechuudha. Ijoolleen hedduun amma kawaggaa meeqa ta'anii qaama beekantu jira. Kawaggaa meeqa immoo biyya namaa kana keessa ta'anii hamma ammaatitti jijjiirama tokkoon finnetu jira ni beekna. Ijoollee waggaa meeqa birrii namarratti ergattee firritti fayyadamee firri manaani amma mucaa tokko sirriitti ijoollee hedduu naannoo keenya irratti ijoolleen miidhama dhiirallee kan miidhamee jira shamarranillee kan miidhamee jira. Like isaan maaliif isaanii tokko nama maatiin ala nama biraa amanan maatiin ala fira biraa nama biraa akka bakka isaan jabeessa namni irra guddina mucaan tokko waggaa 10 wayitee wallahi billahi jechuu ramadaana sumuni kan godhan wantoota akkasitti jira. Amma takka jettee gara biyya namaa san deebuuf deemti. Amma takka jettee zeeroo irraa ka'uuf deemti. Waan akkanaatu biyya namaatitti nama deebisiisa. Tokko meeshaa bitadha jedhee ulagaalee isaa san guuttata. Intala takka kan yaadatan YouTuber turte intalli sun gara dhayxallee hin beeku gisee duraa kaa'u waan akkasii jettee dubbattee turte. Kanaatu biyyaan baatiitti si deebisa. Kanaatu biyyaan baatiitti si deebisa. Mana sirrii fadheettaa meeshaa manatti galfadheettaa suuqii tokko banadheetta kaayoo hedduu qabda. Inni guddaa waan inni isinidha mugaa biyya namaa kana deemtanii akkaawuntii keessan baafadhaa isin jechaa ture. Jaan suni deemtee akkuma isin jedhe obboleessi isin kasaare isin illee ni kasaare jarri jechuun zeeroo irra jiran jechuudha. Zeeroo kanarraa ka'anii gana eegalan. Fakkeenyaaf zeeroo jechuun fakkeenyaaf ati takka jettee gaan biyya arabaa deemtu zeeroo irraa kaatametu jira of jijjiiruuf maatii kee jijjiiruuf. Jarri sun gana waggaa 15 kateetu mucaan sun yoo waggaa 15 dabarte malee waggaa 15 oli malee sanii gadi miti. Takka jettee zeeroo irraa ka'uuf deemti. Senegal waan akkasiiti kaayoon dhabinaa. Kaayoo dhabuun of duuba si deebisa. Ebalukii jechuunis of duuba si deebisa. Maatii kee yoo gargaarte waanti gujii waggaa keessatti yeroo lama jechuudha. Waggaa keessatti maatii ka gargaaramu akka seeraatti waggaa lama waggaan sun maalin yeroo sanyii yeroo hama bakka haramaa fi namni sun jira miti kan hin dandeettu. Kun wanni ji'a tokko sirraa danda'a. Hama ta'e wanni ji'a tokko waggaa keessatti yeroo lama kufu wanni maatii gargaarsaniidhaan ebalukii yoo gaafa jette immoo dhumaanimatti zeero bakka dhumuma bakka hin jira miti. Akkasiin jechuu barbaada. Inshallah hundumayyuu rabbiin waraafisu ramadaanallee tokko jenna. Alhamdulillah rabbil alamin rabbi keenya galateeffachaa rabbi fayyaa nuu kennee waggaa guutuu ana ahli keenya wajjin maatii keenya wajjin hiriyoota keenya wajjin itti deebis rabbi keenya galanni isaa haa ga'u isiniin jechuu barbaada. Kanuma viidiyootti aanu walumaan mee koomentiin keessan ammallee yaada bareedaa yaada bakka baay'ee mijaa'aa ta'e nu barreessaa.